Ashama kan jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isinii haa baay'atu jecha warri mana koo faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a isiniin jechuun barbaada. Warri kaan like gochuun dagatinaadha. Har'a baay'een gammade, dhugaa baay'ee gammadeera. Maaliif hin gammadee? Madaamiin koo kennaa tokko naa bittee jirti. Bara haaraa sababeeffachuudhaan naa bittee jirti. Garuu maaltu na gammachiise seetanii? Wanticha sanaan bitachuu jechuun mindaa koo alanaarra wanta sana ituma na rakkisu wantoonni muraasni jiru miti wantoonni ituma na rakkisu keessaa mindaa koo keessaa hanqisee alana bitachuun qabadhee waan hin murteessedha. Otoo nan hin beekin, otoo nan hin yaadin naa bittee, naa fiddee, naa kennite baay'een gammadee jechuudha. Abaayisawee madaamiin koo ji'a ji'aan gaafa mindaa naa kennitu mindaa koo qofa naan kennitu. Waan xixiqqoo haa ta'u mindaa koo wajjin naa kenniti. Qibaatillee haa ta'u yookiin geexiiwwan keekkeewwadhu kanallee haa ta'u mindaa koo faana naa kenniti yookiin uffata ta'uu danda'a wantoota garaagaraa mindaa koo waliin naa kenniti malee mindaa koo qofa birrii qofa hodhu jettee naa kennite hin beektu jechuudha. Garuu madaamii akkanaa na qunnamuushii isa jalqabaati isa dhumaatis. Otoon akka durii biyya Arabaatti deddeebi'ee hojjechuu barbaade turuu barbaade ishee bira waggaa dheeraan hojjedha ture. Anaa bara galmaata fixachuudha xumurarra ga'ee na qunnamte jechuun amalli isaanis maalti isaanis hedduu nama gaariidha. Kanaaf kennaa mooshinaa bittee naa kennite kana isinitti agarsiisa. Garuu dura buna koon dhugaa jechuudha. Kennaashi kanaadha jechuudha. Kennaashi isa kana Samsung Galaxy bilbila jechuudha. Hin banne kinoo danaa kennite galata shii muufan ol kaayitoon hin banini jechuudha. Kinoo amma banuufani akkas nama godhu jedhanu nama noni maaliif nan qunnamne waan ta'eef jechuudha. Wanta nama qunname muumitiire nan qunnamne waan ta'eef himuu hin danda'u. Warri kaan hin balaaleffatu, warri kaan hin galateeffatu. Anillee giddu galeessan ture warroota darban keessa. Ishiin jalqaba manaan goone. Manaan goone waa tokkoyyuu jechuudha. Inda'um ishiin na aarsite baay'ee. Maaliif haadha ishee akkasitti ishii kunuunsaa bahee maal jedhee Omanaan goone namarraa yaa waa'ee goone barbaachisus garuu inda'um ishiin lammataallee nan yaadadha gaafan gara biyya kootti galuu dirhama 500 naa kennite gaafan deemu jechuudha. Dirhama 500 naa kennite. Dirhama ishii sanas yaadannoodhaan fi hin balleessine birrii mormaa fi dirhamni 500 baay'eedha garuu birrii mormaa fi uffata aadaa Oromoo ittiin bitadhe yaadannoo ishiitiif jechuudha. Irraayis safeera garuu sagaawwan mateeteen itti goggodhe malee jechuudha. Ishii sana garuu waan ittiin ishii yaadadhu hin qabu manaan goone ishiin jalqabuma siliparillee gaafa nuu bitti qoxxobaa nuu bitti ishiin lammataa isa qofas miti waan tokko gidduutti yeroo isheen fatanaa bibbittu ni jira garuu waan adda akkasitti gaarummaa adda ta'e amma kana giddu galeessa jechuudha. Akka kootti buna dhugaa ammoo hin furdattu. Akka kootti furdattu buna dhugaa. Ijoo warri shaampoo qibaatis namaan binneen jiru jedhama mitiire hin jira dhuguma. Nuyillee ishii jalqabaa sana keessani jettee wanti ishiin nuu bittuu hin jiru shaampoo ta'e maal ta'e isuma isheen fiddeerra yaa ishiin xibeetiin keenya manni shawrii keenya tokkuma waan ta'eef qiccannaayyuu malee nuu bittuu kan keessani jettee wanti ishiin nuu bittuu hin jiru dhugumatti. Warri shaampoos warri qibaatillee namaaf hin binne hin jiru. Mindaan kee maal sitti ta'e warri namaan jedhan ni jiru. Dhugaadhuma lakkeen kan
koshin jallammataalle isa snaabitti isa kara mataa kooti komiin qabdu isheen mataan koo yeroo gadi baanullee yoo na aarsanii too cibrirri jedhee too gadi ba'e gadi wajjin deemuudhaaf qophaa'e dhugaa rabbii dubbachuuf harka ishiitiin na sirreessitee mataa koo jechuudha innaa gaarummaa ishii karaa sanaan nan jaaladhaaf hedduu karaa biraallee amma na dannaquu baadhus jechuudha innaa ciqiciqishiin dadhabaayu fi ciqiciqishi ay bishaan qal'ate jetti banamuu dide kaa yoo dhumallee waan hanqataa wayii keessaa qabaate ani baballeesse oh my god kukkota yaadhase kino bareeda miti bareedu iyyuu gurraacha yaa'u homaa jechuu miti ilaa hundaa olitti wanti kun baay'ee na barbaachise earfooniin kun jechuudha baay'ee chaarjiidhaan kuni mi'oota wajjin bitaman jechuudha kana fakkaata madaamii koo umurii naa dheerattu naa jedhaani umurii haa dheerattu daa'ima ishiiti daa'ima xixiqqoo waan qabduuf umurii haa dheerattuu fi jaarsa ishii wajjinuu ishii qofa miti kaayaa onnis keessa jira waan ta'eef yaa'uun hin dubbatu hin dubbisuudhaaf malee keessa jira ga'ee qaba jechuudha kanaaf innis umurii haa dheeratu ijoollee isaatii umurii haa dheeratanii kiinoo amma dirhama meeqa mana oolena isinitti fakkaata dirhamni 500 karoorri koo 500 bituu ture alana 500 mana oole achi deemee waa meeqa shaffan isinitti fakkaata innaa namaa kennu kunoo akkasitti argitanii akkasitti namaa kenna mirxa silka Samsung immoo baay'een jaalla ariifidha kun kaameeraan isaatu 3dha abbaa kaameeraa 3ti baay'ee na rakkisaa bilbilli koo kun haaraa ture waa hunda irratti na rakkisa reedimiin baay'ee rakkisaadha inni nama qabachaa jiru jechuudha kuni garuu Samsungidha bareedduudha otoo gatiin itti bitames bareeduma tureeyyuu garuu meeqan bittan namaan jaa miti ree wanta namni namaa godhe kanaafuu kana fakkaata rabbiin galgala keessa madaamii akkasii isiniif haa kennu madaamii bareetti madaamii keessa keessan utoo isiniin himatiin beektu isiniif haa kennu akka tasaa kaleessa guruuppii wayii irratti madaamii keessanitti naasoftuu waan akkasii minaamin jennee taphachaa turre ani garuu madaamii koo baay'een jaallas baay'ee wajjin haasofnas waan akkasii jennaan ijoolleen illee natti rommaa turte akkamitti madaamii keetti haasofta akkamitti madaamii keetti keessa himachuu osoo hin ta'e yaa'u baay'ee jechuudha baay'een itti dhiyaadha warreen duraan biroo jedhe caala baay'ee natti tolti maaliifin nama waa hunda beektudha waa hunda jechuun nama bakka jireenya giddu galeessa jiraattee argite na fakkaatti waan ta'eef homaarrattuu rakkoo hin qabdu karaa amantiitiin illee karoota jireenyaatiin illee sarratanyaa irratti illee amma fakkeenyaa gochoota namoonni godhan yeroo ishiin kaastee natti himtu yeroo immoo ishiin gochuullee akka hin barbaanne maaliif akka baay'ee intala qabdi intala guddoo qabdi kan heerumte mucaa tokko deesseerta ammas ergaan dhufe hammeenya ishii gorsiti isheen jechuudha haadha ishii hammeenya gorsiti garuu ishiin immoo
inaarti maaliif na gorsite akkas jette ishiin maal ishii gorsite akka ishiin sarraatanyaa cokkontu gorsite akka ishiin sarraatanyaa miitu akka ishiin sarraatanyaatti dallantuudha kan ishiin gorsitu jechuudha enna isheen immoo waan akkasii gochuun barbaaddu isheen maal jette na hunduma nama mana koo dhufee nama mana koo hojjetu nama mana kootti na tajaajilu gaddisiisuun barbaadu jetti maaliif namni biyya isaarraa bahee kan dhufe hojjetee gammadu akkuma mootummaan biyya jecha mootummaan biyya isaanii sun jedhe ishiinis deebistee ni jetti jechuudha hin gaddisiisuun barbaadu yoo naaf hin taane namni sunuu nan gammachiisne nageenya kara biyya koo saa gaggeessuudha malee yookiin hojjechuu dhufe gara fideetti deebisuu malee gaddisiisuun barbaadu jetti dhugaa dubbachuudhaaf amma ergaan dhufee kinoo ji'a 8 ishii bira ji'a 8 fixeera garuu guyyaa gaafa tokko jechuudha nyaara natti guurtee jecha tokko natti dubbattee na ergitee hin beektu nan ergitu bukkee ishii dhaabbadhee yoo wanti tokko jalaa bu'ellee yoo wanti tokko jiraate illee naa kenni naa hin jettu ofuma ishii godhatte waan hundumaa ofuma ishii hojjette waan hundumaa yoon illee waan tokko toon hojjedhu ganni maaliif jette yoollee waan tokko illee barbaaddee naan jette tasayyuu dhiifama jette dhiifama na gaafatte malee ani hin beeku maaliif gaarummaan kashi baay'eedha dhugum dubbachuuf namni gaariin ni jira namni gaariin hin jirtu jechuun hin danda'amu gaarummaa ishii dubbadhee fixuu hin danda'u mana argeetti maaliifan warrootan kanan dura arge waliin hin madaalee dubbachuu danda'a waan ta'eef jechuudha duraan yeroon illee taa'ee biddeena nyaanya hin qabne biddeen nyaachuudha taa'ee gaafsan gombisee ka'uunii jira ture jechuudha anna as garuu as wanti na jeequ daa'ima bichaadha daa'imnis kan na jeeqtu xixiqqoo waan taateef xixiqqoodha uumaan beektu waan itti manillee fudhachuuf umuriin isaanii sadarkaa sanarra waan hin geenye feessa na aarsu malee karaa maatii waan tokko hin jiru jechuudha galanni karaa biiti cubbuun bulfadha obboloota koo cubbuu bulfadheera ani yeroo nama waggaa 90 daayiparii hidhaa ture jira kaasaa yeroon dhiigni koo hakka ooyiitti nama wajjin kufaa ture gadina namaa ture ni jira irriba malee hojjechaa ture libineen keessatti guyyaan hojiidha halkan jaartiidha bakka yeroon akka sadarkaatti sammuu ta'an jira miti waan akkasii keessa dabarsee ni jira sana biraan iyyuu gabaa akkasii bakka boqonnaa guyyaa tokko yeroon daqiiqaa tokko nyaachuudhaaf gadinnaa nuti teenyu iyyi ishee nutti iyyitu sababaa sana nyaata gombisnee nyaata nyaachuu dhiisnee haarree maal taane otoo boonyuu otoo haarruu waan wal bira jiru qofaan wal jajjabeessinee fidhee gara biyya keenya galle malee sadarkaalee akkasii dabarseera jechuudha asittis biyya isa lammataa keessattis illee homaa baay'ee giddu galee sanatti toluu baatus baay'ee wal lollaniiti faana hunda wal lollaa sadarkaan itti ishii guyyaa tokko rukuchuu qaqqabanii jira jechuudha gara dhumaa fa'aatti kenna seexanni dabarsee nallaanne garuu guyyaa sana sadarkaan itti manidha nan gala jedhee yaadedha guyyaa dhumaati maaliif nama dogoggora isaan irratti uuman sana obsinee gaafa dadhabnu keessi keenya nu ganaffala achitti illee baay'een gubachaa ture akkasuma nyaata gurguramtu illee hojjechaan ture baay'een miidhamaa ture walumaa galatti jechuudha kanaaf cubbuu yoo bulfatan waan ol keewwatan nyaatu ni jedha sun dhuguma jechuudha waanuma ol keewwatan nyaatu kanaaf manni kun dhumarratti gaariin na qaqqabe jedheetanii yaada jechuudha garuu naan dhufu biyya kooti naana cufu baay'ee sodaachaan dhufe baay'ee sadhumaa sodaachaan dhufe maaliifin sodaachaa dhufe yoo jettanii yaw si'a sadaffaa dhufuu kooti biyya arabaati waggaa lama hojjedhee galeen dhufe hin dhufu jedheen galee garuu nan dhufe yaalli biyya keenya sun beeknu waan ta'eef gammachiisa ta'uu isaan dhufe garuu dhugumattuu manni gaariin na qaqqabaa miti sammuu koo keessayyuu hin jiru maaliin baay'een sodaadhe duraan si'a lama dhufeera si'a lachuu qaama koo guutuu galeera homaan taanee yeroo rakkoon namarra qaqqabu narra hin qaqqabne rakkinni isa mana namaa keessatti rakkannu miti obboloota koo rakkoonni
garaagaraa kan nuti keessa darbuu hin dandeenye jira waan ta'eef jechuudha. Isaan akkasiin har'a hin geenye waan ta'eef inni mana keessaa obsaan bira darbuu kadhannaan bira darbuu dandeenya waan ta'eef har'a hin geenye waan ta'eef hedduu sodaachaa dhufe. Yaa Rabbi bakka isa jalqabaa sin na fixachiise isa kanasitu beeka bakka Rabbitti of kennaa keessi koona sodaataan bu'aa faatiin dhufe jechuudha. Isuma ofii koo jaaladhe dhufe garuu bu'aa faaliin dhufe maaliin ta'a? Maaltu na qunnama? Maalifan deebi'ee dhufe? Sadarkaan baay'ee sodaachaan dhufe. Inna biiroo cufee yaa Rabbi mana akkamiitu na qunnama laata? Amman biiroo guyyaa laman bulee guyyaa lama sana fixee itoo mana hojii seenutti keessi koo baay'ee na jeeqamaa ture. Dhufeellee amman jaara xiqqoo ishii bubbulee jira mitiiree guyyaa shan wal ilaalanii wal deebisuun sun amman isa fixuttillee keessi koo na sodaattaa ture. Garuu Waaqayyoon kan hin galateeffadhu mana arabaa seenee bahee hin beeku. Seenee qayyaradhee hin beeku jechuudha. Tokkichuma gaafan seenu Rabbi yoo na fixachiistu ta'e nan geessin. Kanaan ala dhuma koo ta'e bichaa na geessin jedha Waaqayyo naa ulfaatu kan keessa koo ni beeka. Na seenaa fixeen baasa jalqabaas. Isa kanas immoo Rabbitu harkaa qaba. Abdiin qaba fixee isa kan deemu asiyyis jechuudha. Kanaaf cubbuu yoo bulfanne yoo obsinee wantoota nu qunnaman jireenya keenya keessatti dabarsine wantoonni gaariin gara fuulduraatti nu eeggatu. Kuni wanta salphaadha. Fakkeenya kuni salphaadha. Jireenya keenya keessatti gara fuulduraattis akkanuma nuti yoo wanta badaa wanta rakkisaa tokko fuuldura keenya jijjiiru obsaan kadhataan keessa darbaa deemne gara fuulduraatti waanuma gaariitu nu qunnama. Fakkeenya namoonni nu miidhuu namoonni akkas nu godhu gaafa sana harree wantoota irmijjaa waan hin taane fudhachuu irmijjaa kana harkaa badde gaadhiifama. Fudhachuu yoo baanne obsaan bira darbine Waaqayyo beekadha Waaqayyo ni raawwata jenne yoo dhiisne Waaqayyoon guyyaa qaba waan ta'eef ni raawwata. Inni nu xumura haala jaalalaa haala beekumsarraa waliin argannu nu xumurata jechuudha. Kanaaf waan hunduma keessattuu jireenya keenya xixiqqoo guyyaa irraa jiraannu keessa wantoota gaggaarii barachuu ni dandeenya. Gaarummaa barachuu ni dandeenya. Akkamitti keessa darbuu akka dandeenyu ni baranna. Kanaafuu ani immoo warreen dabarsan sun gaarii naa ta'ee naa dhufeera dhumarra naaf ol kaa'e. Waaqayyoon dhuma koo bareechu dhuma kee bareechu ani wal eebbisanisuma kana mitiira. Kanaafuu dhumni keenya iddoo jirrutti waan jirru irratti hojii keenya irratti maal keenya irratti dhumni kee bareeduun isa kana jechuudha. Kanaaf baay'een gammadeera. Dhumarra manni gaariin na qunnamuun isaa hedduu na gammachiiseera. Maaliif saqaqamaan hojjedhu ati gammadeen hojjedha. Na tokko naaf godhe natu deebi'ee dhufe natu maal ta'ee of jedhee of siqsu jechuudha. Kanaaf hedduu gammadeera. Isiniin jechuu barbaada isinillee akkasuma akka gammaddan abdiin waaqarraa qaba. Bakka jirtanitti jireenya qabdan keessatti gammadoota ta'a gammadaa jiraadha. Madaamin keessanis warreen badduu taate akka ishiin gaarii isinii taatu abdii waaqarraa qaba. Garuu jechuudha asirratti kan hin jechuu barbaadu maal seetan gaafa mana arabaa qofa miti gaafa mana namaa keessa hojjennu iddoo hundumattuu jechuudha. Kuni akka obbolummaatti gorsa mataa koo fi keessa koo waan jirudha. Kan namaati jettaniin hojjetina jechuun mana namaan jiran jedhina. Amma jirrutti amma har'as bulii borus bulii jechuudha. Wanti keessa jiru sun wanti itti fayyadamaa jiru sun kan keenya kan kooti bakka. Fakkeenya hani asis mana namaati biyya kootti sadarkaan namoota bira hojjetaa ture ni jira jechuudha. Garuu uumama koo ta'ee uumama kooti kuni bakkeen jiru bakkeen hojjedhutti kun kan namaatiin jedhu waan isaa hin beeku jechuudha. Kan namaatiin jedhu kan keenya bakka kan akka kan kootitti natti dhaga'ama. Kan namaati jedhee wanta inni wayii irratti yaaduu hin barbaadu yookiin immoo chillaa bayii ta'ee hojjechuu hin barbaadu wanta jechuudha. Amman jirutti kan kooti bakka namni sun dabanaa yaa yaadus gaarummaa naa yaa yaadus amma jirrutti amma keessa jirrutti amma itti fayyadamaa jirrutti wanti sun kan keenya. Yoo nuti gaarii goone yoo nuti gaarii yaadne gaarummaan numaaf ta'a waan ta'eef jarri sun nu miidhannu akka fe'an nu godhanii garuu gaarummaan sun kan keenya waan ta'eef akka kan keenyaatti ilaala. Amma
namoota baay'ee viidiyoo waan baay'ee nan ilaala yeroo ijoollee arabaa faana ijoollee arabaa miidhaan ijoollee arabaa rukutan ijoollee arabaa wantoota ijoolleen arabaa gaarii gootee nama gammachiistee osoo hin ta'in kan keenya boruutiif akka keenyatti akka obbolummaa keenyatti nama fakkeenya na jiru ijoollee sadii xixiqqoo na gubaa oolu mimmiixanatti firfirsaa oolu garuu na rukutaana na baara rukuchaas akkasii miidhaa gaas akkaataan arguu sana osoo hin ta'in akka ishiin waliin rukunne akka ishiin hin balleessineef nan harka ishii keessaa sagalee guddaattan dubbadhaa akka isaan waliin miineef jechuudha. Inna kanaan ala garuu isa miidhaa obbolaa tokkootii miti ijoolleen kun kan koomitoo ijoolleen kun sanyii koomitoo jedhanii irra geessisuun barbaadu maaliif otoo obboleettii koo ta'anii otoo dhala koo ta'anii otoo ilmoo biyya koo ta'anii ni jedhu sun nama keessatti dhaga'amuu qaba jechuudha. Kanaaf bakka jirrutti gaarummaa yaaduu qabna gaarummaa hojjechuu qabna. Yoo nuti gaarummaa hojjenne yoo nuti gaarummaa ol keewwanne gaarummaan sun deebi'ee kan keenya waan ta'eef bakka jirrutti bakka jirtan keessatti gaafa hojjettan kan kooti jedha kan kooti amma hin keessa jirrutti kan kooti jedha itti fayyadamaa malee kan isaaniiti fakkeenya namni ijoolleen baay'een kaameeraan jirta kaameeraan akkasii kaameeraan sodaadha kaameeraa jechuudha kaameeraa 90 isinirra kaanii deemanii isin kaameeraa sodaachuu miti rabbiin sodaachuudha. Ani mana daa'imaa waan ta'eef 5tu jira mana kana keessa 5tu jira garuu guyyaa tokko kaameeraaf bakka qabaadheen beeku maaliif yoo rukuchuu qabaadhe kaameeraa fuuldura dhaabadhee rukuta yoo nabaaruu qabaadhe kaameeraa fuuldura dhaabadhee nabaara yoo wajjin taphachuu wajjin nyaachuu barbaades akkasuma kaameeraa fuuldura dhaabbee jechuudha. Kaameeraan hin sodaadhu waaqa bichaan sodaadha waan hin godhu keessatti jechuudha. Yookiin immoo naasaan ba'an miidhanii naasaan galan ofitti qabanii isas hin barbaadu isas isinirraa hin eegamu. Ijoolleen isin aarsitullee gochi keessa yeroo hundumayyuu ofitti amanamummaa fi waaqayyo sodaachuu irratti hundaa'uu qaba jechuudha. Isaan kana yoo raawwanne isaan kana yoo goone isaan kana yoo amansiisne amma fe'ana aarrullee mana namaa keessa jirra waan ta'eef of amanuu fi of amansiisuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Amma wanta baanee argannee nagaan biyya keenyatti galuudhaaf wantoota isaan kana raawwachuun dirqama nutti ta'a. Mana namaa keessatti gawaan hedduun nama qunnamaa isaan hedduun qunnama sana jaalalaan kolfan keessattuu ilkaan ofii maal abbaasa nama galcha bakka barbaade jechuudha. Osoo onneen gubatu isa keessa gubatu mana namaati nama galcha sirriitti waan ta'eef kolfinee qabannee boruu keenya waan gaarii ol keewwannee sibsibbi gara biyya keenyatti rabbii wajjiniin jechuudha. Ani isin jechuu barbaada obboleessaan koo baay'ee isinitti haasa'ee kun hunduu kan fide kenna madame kiyyaati madame ko sin jaaladha na ulfaadhu na jiraadhu jedheenira yaa afaanichaan jedheenira ammas isa kanaanis akka namni argutti jedheenira naaf eebbisaa sinis naaf eebbisaa madame ko nagaan naa ta'a sinin jaaladha.